Uummanni aannan gaafannaan bishaan namaa kennu. Ati arrabsinaan ifama kan si gaafatu. Jaalallituu nama fakkaatee uummata sana kan jedhamu. Uummata gootota baay'ee of keessaa baasuudhaan kan beekamu. Uummata Arsii maaltu mudateen? Nuti harmaa fi harkatti muranne jechuudha. Kanaatitti yaadamu kan jala dhaluu jirtu. Kanaatitti yaada bosona jala dhaluu jirtu. Uummata Arsiiti uummata godina Sikomandootiif ijoollee uummata kanaaf hawaasa. Waan kana deemnee gaafannee jira. Wanti nu arganne maal fakkaata? Barakaatu akkasuma warrootni amantaa biraa nageenya fi bakka jirtanitti isin haa. Kana qofaa miti gisee moo gara kanatti darbinu keessatti jarri kaan of ajjeesu jarri kaan balaata isaatiin lubbuu jara kan dhabaa jiru. ቲክቶከሯ በድንገት ህይወቷ አለፈም። ሙጫን ኩን ሙጫ አዳቶ ወንድ ልጅ እኮ ነው ምንም የሌላትን ሴት የሚያፈቅረው። ኢጆሌ ዲራ በከጀራ ሂሙዳን ሐዋሰቲ ዲራ ጀቹን አከነ ጀቲ ኡመተ ዲራ ኢብሱዳን ካም ቤከምቱ ልቡን ሺ ደርቤ ጀራ ጋራ ከናኔ ሞገመቹ ብራ አገኘ ጀራ ሰበር መረጃ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ምርጫውን ማሸነፋቸውን ባኑ ሰዓት ምርጫ ቦርድ ይፋ አብቻ በመላ ምርጫውን አሸንፏል አሉ። አብቹ ምራቲል አጽ ኡመሊ ነምን የሩ ኤራዳፍ ወርሳ ጊዜ ሲን ኦፈንስቱ ላይኪ ጎዳፊ ቱር በዲን ፐርሰንታን ሰደተማውል ከነረ ካማጆ ገረቲ ቶኪ ከናቲ ኑዴ ቤጀር ማልቱ ጅራ ማልቱ አለታ ጅራ ኢቱት ቴሱ ጃርሲ ወልፉዳ ኢጆሊን ሰብይ ወልፉት አንዋቶ ኩዋንን ሲንጀሩን ቀቦና አባርሶ ይቀበታ እምቤኮ ወአበርሰ ቀዋን ያይ ወዲ ፈጎኑ ዱጋር ከንዶ ኦባ ፈቴ ጀዲያቼን ሮዛዬኒ በሬዳ ኢሊሊ መስኖታ ፈካታ ከዲር ነብቻ ጃለት ነመሌተ ብራዮ ሚለዱ ያልቡትያ አበደን ወላሂ ሮዚ ሻይ ሰብ ጃርቲ ነከገነ ጊዜኑት ሙዲ ቀበኑ ባይኑ ትጀባታ ዱጋር ማፍ በቃ ወንት ኩንስ ኒደርባ ዱጋር ኩንስ ያልፋል በደንብ እንደሚያልፍ በደንብ ነበር ማቅ ያልፋል እና ከቴዲ አፍሮ እኔ ጉራጌ ነኝ መቸኝ ግን በሐጫሉ እንዴሳ ነው እናንተ ተመልካቾቻችን የማን አድናቂ ናቸው ኡመተ ኬኛ ሶንታኔ ኡመን ኢትዮጵያ ጉቱ ከን ጃለት ነምን ጃለን ነው ጅራቴ ጃለለ ከንም ቤክኒ ሙጫ ኤሳደሙ በርባዲ ኤረረባይ እንዴ ግሴኒ መቃንኪ ከ አብዲሳ አኒ ጆን ዳንኤል አን ሲምቤካ እሺ ሲንጃለዳ ኦፕሌን ሳንኮ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አከም ዝርት ነግ ፈይ ብይ ሁንዲኑ ነጋ ማልቱ ጀር ሰላምታ ሲጠፋ ሰላምታ ይበዛጀት ይጀርሱ በረኑ ዋና ፈተከና ወልዱብስ ነጋኒ ሳከኒ እንጀራኒ ቢከማል ነጋም ብይ ኪኝራ ሃኡቲ ኪኝራ ይሁን ዳበተ ከንጀሩ ጋፊ ጉዳይ ያሃተው በሬ ቻሌንጅ ተኮ ጀልቀብለ ጀራ ቻሌንጅ አይፎን ጀልቀብለ ጀራ ቻሌንጅ አይፎን ይከናሞ ቀኒቶር በተኒ ፊነ ጀነ አብዲ ጉዳይ ቀብና ሐመድ እንደሰን ኩማ ዲባ ካስተኒ ከዚህ ጋር ተከልቹራ እንደሰ ሐመድ እንደሰን ኩማ ዲባ ካስተኒ No way. Yes way. Hamad እንደኙን ቶርቤቶ እኮ ከነገሰቲ ሊበነ ጀነ አብዲ ጉዳይ ቀን ጉርጉሬት እንግዲህ ልቻ ዳፋባቂያ ወይ ሚያኮመንታ ወይ ቴሪዚያ ኤጋ ነሐቲን ከኒኒ ኦሱማን ጆይ የሆነ ደከነ ወደ ወይ አዱኛ ወይ ሆሪሪ ነሐቲን ከኒኒ ጆሌ በርቱቲን ከኒኒ እንጂ ጆሌ ወይ አዱኛ ላይ ወይ ኮማጅ በዘቴታን የሚያከም ወደ ዲን ተፈካ ደቺ ጉርጉሬት እንግዲህ ያው ደቺ ጉርጉሬት እንግዲህ ሉማ ከሚን ወደ ሜቴ ደቺ ጉርጉሬት እንግዲህ ልቻ ዳፋባቂያ ወይ ሚያኮመንታ ወይ ቴሪዚያ ኤጋ ሃሮቲ ኬኛ ኦሶነ መንቤኪን አከከና ነማፍ ያደም አከከና ነመብረአበተም አከከና ዋንቀበኑ ከነማ ከነን ሃቲ ቢሻንጋፈናን አነነማ ከሚቱ ማላከሲን ታጀርቱ ገረቦዴት ከኒላሉት ቀበኛ ነዱኛ ከነራ ብሪን ዲቢቶኮ yoojiraate ብሪን ሰገልተሚ ቶርባ ነመሰዲር ከጅራ ጀዳም እስኒ ገሌራ ብሪን ዲቢቶኮ yoojiraate ብሪን ሰገልተሚ ቶርባ ነመሰዲር ከጅራ ብሪን ሰዲሞ ኡመተ አዱኛ ከነ ድሩ ጉቱ ሳበረል ጅራ ጀዳም ብሪ ሰዲን አዲ ከነ ወኛታ ጅራ ብሪን ሰገልተሚ ቶርባ አቦቲ ቀበኛ በረጅ ጉያት ብሪ ቢሊየን ቶኮ yoofite ole qabeenya saafite zeerootti gashuudhaaf waggaa 300 olitti fudhata amma namicha kanas sooressumatti jennamo maqaa biraa moggaasnaafi qabeenyi Elon Musk doolaara tiriliyoona 1.4 ga'ee jira tiriliyoona jechuun biiliyoona 1.1 jechuudha qabeenyi kun hangam akka baay'atu fakkeenya 4-5 isiniif ibsa
Like, copy link share gocha hanga dhumatti na wajjin tura. Qabeenyi isaa kun baajata biyyi keenya barbaadu kan waggaa 100 cufuuf danda'a. Fakkeenyaaf Itoophiyaan baajata bara dhufu doolaara biliyoona 14 ramaddee jirti. Baajata Itoophiyaa qofa miti. Baajata waggaa kan biyyoota Afrikaa hundaa cufee qabeenya isaa isaaf hafuuni ammayyuu sooressa tokkoffaa ta'e itti fufuu danda'a. Kana qofa miti. Sooressoonni isa taananii jiran 5 sadarkaa lammaffaadhaa hanga 6ffaatti kan jiran qabeenyi isaanii yoo walitti daa'ame hanga qabeenya isaatii kana hin ga'u. Kan hunda caalaa sin ajaa'ibu immoo innis qabeenya isaa kana dhiisee du'a. Akkas birriin 97 namoota sadii akka kanaa bira jira. Qabeenya jarri qaban uummanni Afrikaa guutuunsaa akka inni hin qabne hubannee jira. Haa ta'u malee ati immoo maal hojjetaa jirta? Caatii irra jirta ati immoo. Ani lafaa ka'eetu nama hin ga'u. ሲጀመር አባቷ ቆንጥጦ ያሳደጋት ሴት ልጅ አልባሌ ቦታ አትውልም። ጫቷን ገዝታ ቤቷ ነው የምትቀመው። እየቀማችሁ ሴቶች ሙጫን ኩን ቃምቴ ካቴ ገዲባቲ የሮሲን ገዲባቱ ከሰቲ ቦካኒ ሮብ A person who thinks all the time. Mucatti kun akkanatti kan isin deemaa jirtu dhukkubeenaan doktara bira deemaa turti. Doktara bira deemte immoo akkas jedhaan. Doktara bira ጊዜ isin deemtu immoo doktarichi akka kana jedhaani. Tilaanti qaxaroo nabbaran lamin qarrash jedhaani. Kan isa qaxaroo qabna turre maaf haftee jedhaani. Isin immoo maal jetti? Na dhukkubee ture. Eenyuun doktarichaan. Kana qofa miti immoo jinsi akka batee kaate immoo ከተማ keessanii deemti. ሰላም ቤተሰብ እንዴት ነው? እኔ በጣም ደህና ነው እግዚአብሔር ተመስገን። እንግዲህ አዲስ አበባ መሀል ከተማ ቦሌ ላይ ገብቻለሁ። ማስታወቂያ ማሰራት የምትፈልጉ ሁላችሁም ዲኤም አድርጉልኝ። እንግዲህ እንደዚህ ፏፈሽ ብዬ ነው የመጣሁት። አለባበሴን ከ10 ሬት አድርጉ። ሲቀጥል ማለት ነው በርገርና ፒዛ አላሉ እዚህ እና በርገር ቤቶችና ፒዛ ቤቶች ያን ነገር መብላት ስለሚፈልግ እባካችሁ ማስታወቂያ አሰሩ። Mucaan kana caatii qaamtee kaatee katabaa keessa baateetti garuu moo waan isin dhibu keessaa immoo sargiin sii ga'ee ture. Sargii sii kana immoo qophaa'ennaan deemneerra gisee nu dhaqnu maaltu akka nu quunname beektu gaafa sargii siisiin akkasiin ta'aa jirtu. Yiku hatna zetaniga before we go to nagrmet ehunum pato azaman sargicha gisee nu dhaqnu waan kanatu nu quunname ture ijoollee durbaataa tanii caatii kan qaamtan miimiyaas jedha. Are you serious right now, bro? Ati immoo akkati qaamtuun barbaadu jechaan dhugaadha akkati qaamtu. Na jarri kuni waan haasa'u warra hin beekne. Harki koomee dhachaanoo. Akkas ture karaa dhuma irratti wal wallahi akkati yaadde miti wallahi akkati yaadde miti an sammuun kee kun yoo makkanni nagaa ta'u hin beeku akkati yaadde miti garuu haa ta'u malee qubaasi heerumte. Singa keessa mani keessa. Singa keessa mani keessa. Singa keessa mani keessa. Singa keessa mani keessa. Caatii wanti inni nu godhaa jiru waan inni nu goone haa ta'u malee dhiirotiinis immoo haala kanaan chaalenjii kanatti makamanii jiru. ለምን አልከፋ ለምን አላዝኔ የሚያጽናናኝ ሳጣ አይዞህ ባይ ከጎኔ የእናቴ አባት እርግማን ያለብኝ መስል ቀረው ያለ ጮሮታ akka kanatti gisee keenya yeroo dheeraadhaaf jiraannee jira warrootiin caatii qaamtanu
caatii keessan kana bareechaati itti du'aa kadhayu bareechaa du'aa godhame bareecha qalee tokko ana waamaati wajjin qaamu qabna dhugaa rabbi ofii keessanii qofaaf maraqqattanii akka kana qobaa keessan amma qobaa keenee roominaan tun jiru. Ustaaznis immoo chaalenjii kanatti makamanii jiru. Dandamaddaadha. Maal dandamadha? Oja kam wayyaa. Aku gisee an argitu qoy raammoo wayi kasi nyaatu jira. Wallahi la amantana buna dhugee wallahi wallahi dubbi jira. La amantana buna dhugee kanatti la amantana buna siifan qopheessite wallahi. Akkasii buna qopheessanii fi mucaa keenya waamanii jiru. Mucaa keenya kana hojii immoo laayifii gaarii dabarsanii jiru. Warreen caatii qaamtan usin addunyaa kanarraa dabartaniitu addunyaa kanarraa dhiistanii biyya biiqa deemtanii jirtu. Qobaa garuu deemuun keessan bu'aa hin qabu. Qobaa deesin geessan ni agarrame. Eessayyuu geessan nu jira. Anjir ana waamati wajjin dallaqna yeroo tokko. Haa malee warri isaa ergi duutii ji'ootii lama ol kan lakkoofsisee jiru obboleessi keenya Jaan yeroo kana keessatti gara miidiyaatti deebi'ee jira. Jireenyi lafa onaa fiduu baay'isee natti ulfaate silaa lafan naquu tokkoon qabu qoraan sirbaata saana godhate namaaf hin galuun jireenyi koo gooftaa koo hundumaaf gaaffiidha. Dhugaa ta'us dhiisuus ni danda'a. Namootiin waan baay'ee waan garaagaraa ni haasa'u. Wanta kana irratti immoo soba jechuu hin dandeenyu. Namni kun akka kanatti ibsachaa gatiin ni jiru jennaan waan kana soba jettanii namootiin irratti haasa'aa turtan. ቶኮሯ በድንገት ህይወቱ አለፈም። ሁላችሁም ነፍስ ይማር በሉም። በቲክቶክ ላይ ከ219 ሺህ በላይ ተከታይ ያላትና የተለያዩ ምክሮችን በመለገስ የምትታወቀው እህታችን ቤዛ ከዚህ ዓለም በድንገት መለየቷ ተሰምቷል። ታዲያ ቤዛ ከመሞቷ በፊት ትንሽ ደከመኝ ብላ ወደ መኝቷ ያመራች ሲሆን ኋላም ላይ እናቷ ተነሺ ስትላት ከተኛችበት ሳትነቃ መቅረቷም ነው የተነገረው። ህይወት እንደዚህ ነች። ማንም ተኝቶ ስለመንቃቱ ወጥቶ ስለመግባቱም እርግጠኛ መሆን አይችልም። ዛሬ በደስታና በጤና የምናየው ሰው በድንገት ሞተ ሲባል እጅግ ልብ ይሰብራል። ፈጣሪ የእህታችን ነፍስ በገነት ያኑርልን። ለቤተሰቦቿ ለወዳጅ ዘመዶቿ እንዲሁም ለአድናቂዎቿ አከሲ ሙጨቲን ኩን አዱኛ ከነራ ቦቀቹ ሲቲ ባየኒና ሙጨቲን አከስ ጀቲ ቶሪ ወንድ ልጅ እኮ ነው ምንም የሌላትን ሴት የሚያፈቅረው ምንም ማለት ነው። ትምህርት ያልተማረች ስራ የሌላት ገንዘብ የሌላት ፍቅር የሌላት ጭንቅላት የሌላት ክብር የሌላትን ሴት የሚያፈቅረው ወንድ ልጅ ብቻ ነው። ሴት ልጅ ያንን ታረጋለሽ? በፍጹም አታረግም። እስቲ ወንዶችዬ ከመቀመጫችሁ ብድግ በሉና ለራሳችሁ አንድ ያጨብጭቡ። ቆይ ለራሳችሁ አጨብጭቡ ጀቴቲ ቆይ ፈቀስና ጀቴ አዲሱ ዳብ ስትፈካታ ኢራ ዘጠምናኔ ሞ ኢራ አከኬቲቲ ማለ ኦኬን ኢራ አከኮቲቲ ማለ ኢሮቲ ጀራ ከናቲ ነሚት ገንዘደ ማጆ በረካቶ ሮሞት ያረኝ ጀር ከምታን የተኒ ገንተ ሁሌ ገንተ ሸመሽሪ ተከም ታርቹ ከያ ገንተ ከመናይነ ወቲ ገንተ ከመናይነ ጃይኔ አኒስ ማል ተከን ሸምላለ ሰና ጀተኒ ሩዋንዳ አንዲ ገባ አለ ኮ ለከና ድምቤ ተጋ ሰኒፊን አኒስ መታخ ነሸምላለ ሰዋልተ ቪዲዮ ተርኮት ተኒ ሸርኮ ሊንክ ፖስት ወርቆ ደንገ ቤተው ማድራ ما عادش خليه من البيت قليل يكونوا ما عادش خليه من البيت قاعد بيستري مسرت يدامي ايخا الرمضة خارجة قد ما عادش خليه سي جو ده وتر بني جرى دوغار بيورو تبني جولا كان قدس هاتو مالو دوغا متشات مويرو ديبينو كيساتي ዶክተር አብይ አከሳን እንጂ ፈተና ያገኘ ጀር በዚህ ሰዓት በተሰማ ሰበር ዜና ጠቅላይ ሚኒስትሩና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተወዳደሩበት ምርጫ ክልሎች ማሸነፋቸው ተገለጸ። ሰበር መረጃ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ምርጫውን ማሸነፋቸውን በአሁኑ ሰዓት ምርጫ ቦርድ ይፋ አድርጓል። ጠቅላይ ሚኒስትር ከፍተኛውን ድምጽ ያገኙት እጩ አብይ አህመድ አሊ ከብልጽግና ፓርቲ 106028 ድምጽ Dr. Abiy Ahmed. 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 The youngest leader in Africa. Abiy Ahmed. አብቻ በመላ ምርጫውን አሸንፏል አሉ። ሱሉሉ ባለ ሰውየው በመቀጠል አብቹ በሞቴ ከነታ አንሱዳን እጆሌቴ ነተወረ ይስተኒ ወለ ተራራማቲ ወረ ፉት ይቱታና ኦኬ ረጋሳ ፕሊዝ ወረብ ነጋቡሳ ኦሮሚያ ከሰት ነጋቡሳ በቃ ነጋ ለብሳ አከት ዋን ፌተን ታati ነጋቡሳ ዱጋረቢ
ijoollee mirti sanas nu deebisaaf ta'uura keessa jirtu. Babbareedduu wantanniin. Kanaafuu warra sukkuma ummata chiggaaraamtota kanneen dhukka irraa kaasa. Waa meeqa taane as geenye. Thank you. Eebbifama. Rabbi sinaa tolchiisu. Akkasi haa ta'u malee rakkinni gurguddaan biyya keenya keessatti argamaa jira. Keessattuu gisee Wallaggaa keessatti immoo wanti kun qabbanaa'u deebii gara Arsiitti deebii uummanni keenya walii wajjin wal nyaatee nuti wal nyaataa nuti wal buqqisaa an yoomuma akka mataa horannu hin beeku an horuta dhugaa rabbicha uummanni keenya walitti keenya walitti dhukaasaa jira. Oromoo walitti dhukaasuu ilaaluu mannaa du'a wayya jedhee ture yeroo tokko keessatti haceeni ijoolleen keenya akka kanatti walitti dhukaasanii abbootii keenya haadhotii keenya biyya sanarraa buqqaasisanii yeroo kana keessatti akka jarri harka namaa ilaalanu kan godhaa jiran ijoolluma keenya gara sanaanis gara kanaanis kan jiru ijoolluma keenya ijoollee keenya kan walitti araarsuu malee nuyi duubuun immoo gara kana gorreeyyuu wal nyaanna. Jarri sun wanti jarri barbaadan galma geessisaaf jira. Please yeroo kana keessatti tokkummaan keenya barbaachisaadha. አንዷለም ጋር ሚዲያ አትደቢውን ሳነሞቲ ባይ ሀሳብ ሲሳጀር ሀተው መለ መሰረታየንስ ደሞ አይ ዶንት ኬር ጀቹራን ከቢከሙ የሮ ከረ ከሰቲ ሳኒስ ሙዚቃ ባሰኒ ጀራጁ I don't care namadu'e I don't care namadu'e mal nagalche nadabun dandesu I don't care. Uummanni keenya baay'inaan dhumaa jira. I don't care jechuu hin dandeenyu. Uummanni keenya bahaaf dhihattis eessattuu gisee uummanni keenya sagalee ta'uu fi qabna. Uummata kana qaqqabuu qabna. Gisee inni du'e jechuun keenya bu'aa tokko hin buusu. Uummanni Arsii yeroo kana keessatti balaa guddaadhaan rukutamee jira. Nuti harmaa fi harkatti muranne jechuudha. Kanaatitti yaadda muka jala dhaluu jirtu. Kanaatitti yaadda bosona jala dhaluu jirtu jechuudha. Bosonni isin jala galte sunu kan irratti gubachuutti jiru jechuudha. Mana keessaa gabbaate hanqannaan munni isin jala dheessite irratti gubachuutti jira jechuudha. Isin galee akkasi takkaa beeloftee hin beektu Arsiin tiyya. Takkaa rakkattee hin beektu Arsiin tiyya. Irdaataan mootummaan Arsiif godhe hin jiru. Jallisiin mootummaan Arsiidhaaf galche hin jiru jechuudha. Kanadha akkana rakkattee kanadha akkana beeloftee kanadha akkana buqqaate jechuudha. Kanadha bakka dhaabatu dhabee uummanni hurriin itti bu'e jechuudha. Gara deebuu dhabe jechuudha. Gara tirkatu dhabe jechuudha. Maal qaba yoo angoo gadhiistan, maal qaba yoo bosona keessaa baatan, yoo Oromoof hin taane hoo eenyuun jiraachisuudhaaf, eenyuun bulchuudhaaf, eenyutu sin deeggara, eenyutu sin jaalata kana booda hundi keessan uummata harka xuriiti. Hundi keessan uummata harka ibiddaati. Tokkoon keessan jechuudha. Tokkoon keessan uummata harka ibiddaati. Haa ta'u malee mootummaan waan kanaaf deeggarsoota garaagaraa akka inni godhaa jiru dhageenya jira. አርሲ አሰኮ ለተፈናቀሉ ወገኖች የ6.8 ሚሊዮን ብር የአስቸኳይ ጊዜ ድጋፍ ተደረገ። በአርሲ ዞን አሰኮ ወረዳ ከቤት ንብረታቸው ለተፈናቀሉ 434 አባወሮች ግምታቸው ከ6.8 ሚሊዮን ብር በላይ የሆኑ የቤት ውስጥ ቁሳቁሶችና የሌሊት አልባሳት ድጋፍ ተደርጓል። ይህንን ሰብአዊ ድጋፍ ያደረገው የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር የአርሲ ዞን ቅርንጫፍ መሆኑም ታውቋል። ጎዲና አርሲ አሰኮቲ ማቲ ቡቃኒፍ ገርጋር ሲያተተማ ቀርሺ ሚሊዮን ጃቱ ቃሰዴ ታሲፋሜራ ጎዲና አርሲ አሰኮቲ ማቲ ቄሳኒ ራቡ ቃኒፍ ዲባፍሪ ሶዶሚ አፉርታኒፍ ሜሻሌ መናፊ ውፈታል ከኒ ቀርሺ ሚሊዮን ጃቱ ቃሰዴት ኦልተው አከኬናሜ ቤካሜራ ወልዳን ፈኖ ዲማ ኢትዮጵያ ደሜ ጎዲና አርሲ ደገርሰነሙ ማከና አከታሲሴስ ቤካሜራ ኦዴፈኖ ወይቷ ፋርሜ ሚዲያ ላይክ ፎሎ haa ta'u malee ammas taanaan dubbachuunis birriin kunis baay'ee xiqqoodha. Ammas taanaan uummanni keenya akkaataa inni itti jiru mee ilaala. Uummata Arsiiti, uummata godina Sikkomandootiif, ijoollee uummata kanaaf, hawaasa uummata godina Sikkomandooti daandii irratti gabri bahee dhumaa jiruuf dirqama hawaasa kana sagalee ta'uuf ati uummata dhalataa Arsii ta'uu hin qabdu, dhalataa Sikkomandoo, dhalataa Baalee ta'uu hin qabdu.
ummanni kun akkuma keenya ummata haadhaaf abbaa keenyadha, abbootii keenyadha, haadhotii keenyadha. Imimmaan haadhotii keenya gaafa bakka fedhe eessarraayyuu saba Oromoo miti saba fedhe haa ta'u gaafa haati umurii 70, 80, 60, 50 boossu garaan dandeessin ilaalu. Ummanni kun afamuuzii mootummaa afamuuzii waraana bilisummaa Oromoo gidduutti dirree godhatanii hawaasa miskiina dirree godhatanii hawaasa mana keessaa gadi baafatee qaamni lamaan kun ofii mana keessatti ol seenee ummata bosonatti ofii gad arayyee ofii mana keessa taa'e inni waboo ta'e kushiinaa ta'a inni waraana mootummaa ta'e qorqorroo taa'e asii ol kushiinaatti dhukaasa inni waraana waboo ta'e kushiinaa taa'e qorqorrootti gadi dhukaasa. Ummata mana keessaa gad ariitanii dantaa hanguu keessanii dantaa siyaasa keessan hanguu keessan fudhadhaati qileessina. Garuu haadha Oromoo abbootii Oromoo dararina mana keessaan ariina waraana dheengadda Gujii keessatti geggeeffame dhukaasa dheengadda waraanni bilisummaa Oromootiif waraanni mootummaa kallattii fi kallattii walitti bahee walitti dhukaasee walaleele ummanni Gujii kasitti dhaabbatee viidiyoo waraabaa kolfaa taphataa viidiyoo raaba. Ummanni naannoo sanaa mana keessa nagaa jiraata. Inni naannoo Gujii inni Arsii garuu lolli inni waraanni inni naannoo Arsii ummanni mana keessa gadi bosonatti ari'amee ofii mana keessatti ol deebitanii mana jala ol dada mana jala dhokattanii walaleeltu maatiin kana gidduutti dirree xiyyaaraa arba wallolu gidduu margamni dhamasa jedhamuudha. Maaliif dantaan goo keessanii siyaasa keessanii jettanii maaf ummata darartu? Ummata dararinaa baalla ummata dararinaa ummata Arsiif sagalee ta'uuf ati dhalata Arsii ta'uu hin qabdu. akkasuma warroottan amantaa biraa nageenya biyya bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu. Iddoon irra itti argamu godina Arsii aanaa Seeruu iddoo Hadiidoo jedhamutti argama. Akkasuma eega deeggardaati erga guyyaa 7 isin beeksisuu turre uummanni keenya Arsii qe'ee ofirraa godaanan jennee isinitti beeksisuu turre. Akkasuma immoo uummanni keenya gaafa qe'ee ofirraa godaanan qabeenya ofii gatanii lubbuu tiyyaan nabaasii qabeenya ofiitirraa buqqaanii faffaca'anii ganda namaa keessa jiranii uummanni kun hanga iddoo itti qubatu hin arganne waan keessa galu waan uffatu hin qabu waan nyaatu hin qabu waan dhugu hin qabu uummanni keenya akkuma argitan baay'een isaa uummanni kun uummata naannoo danqara iddoo kun argitan kana keessa siyaada ka fageenya irraa dhufee miti akkasuma bakka birallee ka kanarra baay'atutu jira. Uummanni keenya akka gammatanitti nama naannoo 17 itti gammatamaa jira hanga ammaatitti nama 11 bira ga'anii baay'inni isaanii abbaa warraati kun maatiin alaa baay'inni isaanii maatiin alatti nama 17tti gammatamaa jira hanga ammatti. Akkasuma uummata kana keessatti manguddoota dubartii ulfaattu argama. Dubartiin teenya ulfaa muka jalaatti muka isin agartan kana jalatti immoo argataa jirti. Haati teenya manguddoonni teenya danqaraa kana keessatti aduu rooban qorraan dararamaa jirti. Akkasuma uummanni Oromoo viidiyoo kana rabbiin laaffiseef sheer koppiliinki nu godhiitii nama qaamni ilaallatu biraan gahi. Karabbi laaffiseef gargaarsa uummata kana bira kan bira dhaabattan isin gaafanna. Uummanni isin argitan kun haadholiin teenya ta'e fuuldura keenya jirtu dubartii ulfa jira. Akkasuma manguddoo dubbatanii hin dandeenye taqaaman sochii gochuu hin dandeenye nu keessatti argama. Wallahi waan hedduu silaa dhageettii namaatiif gurra namaatiif waan silaa hin himamnee waan akka silaa dhageettii namaatiin tolle arginee dhagayaa jirra. Waan baay'ee ulfaatu akka jedhanitti masgiinni ganda kana keessatti argamu masgiida 19 masgiinni isaaniis cufamee jira. Akkasuma manni barumsaatis hin jiru. Kunneen laaftuudha. Uummanni kun amma waan nyaatu hin qabu waan dhugu hin qabu akkuma agartan kana baay'inni uummata kanaa nama mana hin jedhamne akka ajakiyyaan argetti dubartii 18 danqaraa kana keessatti muka jalatti dhahee daa'imni 4 deebi'ullee ajakiyyaan argee ragaa qaba. Sababni daa'imni kun deebi'aa jirtuuf kan itti dhalatte muka jalaa daa'imni kun yoo dhalatte uffata ittiin qaban hin jiru sababa qilleensa dheef daa'imni 4 irraa akiramanii jiru. Uummanni keenya akkuma agartan kana sharaan jala isaan mataa qabatan wanni isaan uffatan wanni isaan nyaatan hin jiru. Uummanni kun mara akkasuma wanni gama laayiviitiin gurgurree wanni nu biraan genne waan muraasa uummata keenyaaf baqii miti uummata keenyaaf gahaa miti. Uummanni keenya nama baay'eedhaan nama lubbuu bichaan bahee namni agarsiisti argaa jirtan kun amma manguddoota hayyotii ta'inna nama afiin hin maliintu bakka kana dhaabataa jira. Akkasuma immoo nama gurguddatu jira yaadallee irraa fuuna. Akkasuma warra hagamaa nu gargaaraa jirtan gama miidiyaatiin galatooma ulfaadhaa rabbi jazaa keessan isin haa kafalu isiniin jedha. Akkasuma nama birarraa yaada fuudhaan faana bu'a. Haadhotii keenya akka kanaatti muka jalatti da'aa jiru. Abbootii keenya akka kana ta'aa jiru. Mimi eenyu akka mootu nagarra. Mimi ati baddaatee siisate akka kana lolaa jirtu mimi eenyu akka mootu nagarra. Borimoo uummata kamiin dhufti akka bittu ni agarra. Jaraan goorra jirtanus
هنتعرف كنا في كسكنتا ورا تمرتي أورتا أنا أنسود أتيني كم تسير تسير شو كسكنتا